ol Enoch du'ee Enoch du'ee ol fuudhame moo du'ee kaafamee deeme. Enoch eessa akka gore hin beekamu hin deemame jedha. Eessa akka deemame garam deeme gara eenyu deeme. Gara inni deeme hin beekamu. Gara waaqaati deeme. ol bee jedhu gara waaqaatti deeme. Ol jedha Enoch yaa hin duune. Yesuus illee yaa jiran kan hin du'in hundi jira kun ol bee. Museen jira awwaalameera iddoo awwaalcha. Okay yoom du'a Enoch yoom du'a. Naalatta tiksi Museen du'e awwaalameera jechu. Jarana amma kararratti isin deebisame waaqayyo mata mee jaran dura waaqayyo baradha jarana wallahi lazim isin sammu ta'e santana mee tunaaf godha tarata kamari formatii godha mee gallakisa waan dur Ayyoon hin beekna. abdiin irratti haqaroo kuno nani dufa okay Enoch du'a ijaaniyyuu akka hin arginetti amantiidhaan ol fudhatame waaqayyo waan isa fudhateefis hin argamne ol fuudhamuu isaa dura immoo waaqayyo gammachiisuun isaa dhugaa ba'ameeraaf ameen eenyu ol fudhate Fudhatamee isin hin jedhe bareen. Enoch akka fudhate itti maan jira? Kara gore beekamu jettee. amma Kara gore okay beekamu jettee. gara goree Isa himaa jira. akka fade asuma ol jira miti way lafa keessa jira way du'e Eessa ol fudhatame? way du'e hin jedhe way du'e Hin duune. hin duune Yesuus du'e moo hin duune Du'eera. Yesuus du'ee. kamtu Enoch fi Yesuus kamtu caala kan du'e fi kan hin duune Lachuu isaanii tokkodha. Yesuus abadan du'ee beekeera. abadan Yesuus du'e moo hin duune sin jedhe jaran du'e moo hin duune Jiraataadha. ansa sin hin jedhe maal jiraataa miti maal jira guyyaa eenyu ka guyyaa sadiif du'e Enoch moo Yesuus Yesuus ka'eera sin jedhe. ana keessa dura duu qaba namni ka'uu dura du'ee gasii ka waan jedhe Enoch du'ee du'aa kaafame moo hin duune Hin duune akkasuma ol fudhatama. qaama du'uu fi qaama hin duune kamtu caala Namni du'e hin jiru Yesuus du'aa ka'eera jiraataadha. ani san siin hin jedhe yaa jiran afaan Oromoo beeytanii maa akkana rakkatta maa cinqatta mana barumsaan deemne ammaan akkana rakkatta yaa gooloo Ustaz, nama waan jiru isin mormu wajjin haasa'inaati miyuuti qabachiisa. Nama waan lafa jiru callaas hin jiru. wallahi isaa gubuu jirtu I know Ani sin falmaan ustaas. Obse ijoolleen Ani sin falmine. ijoolleen maan beeyne miti daawwit ijoolleen amma isin dhufe obse akka taatan daawwit ijoolleen tun maan beeytu kasni jedhu Ani sin falmine. dhiira hojjaa isaa hoo dhiira tana wajji isin falmine miti amantii dura gaafii deebisuun duratti amantii keessa dambi baraadha. beekan miti Jecha deebisuun duratti wanti isin deebisaatan tokko illee hin jiru. Anam akkasin jedhu ustaas. amma hojjaa sona dhiista isaanii amma jechuun dhufe barsiisaan amma daawwit kafaallee isa dhufa ammas kanuu namticha kana hawmaan beeyna kasin jiru raajii addaa dhufa Gaafii tokko isin hin qaban. hin gaafata keenyaa wayii deebisteere Hin deebisa. ayya Dhiifama. Yesuus isiniif maali? Yesuus nuuf ergamaadha ilma Maariyaamii karaa Waaqayyoo barsiisa ergamaadha waan biraa waan takka nama hanqasuun Nama moo ergamaadha? nama ergama Nama ta'ee akkami ergama ta'a gaafii kana tokko keessa na wangeela keetii jedha wangeela keenii fudhatta nama ka maaliif Waaqayyoon ergamarra Waaqayyoon ergamoota malaa'ikaarraa ergata namarra Yesuus raajii dhalle ammallee raajiidhaasi ergamaasi namaasi maan biraa maali garbicha rabbiiti ammallee Okay. Wangeela keessa Yesuus isiniif akkamiin laaltan